Hordoftoota daawwattoota keenya kabajamoo Hara Kiiloo Deeyil amma kan argamnu godina Wallaggaa Lixaatti argamna. Babal'insa dhibee koronaa wal qabatee uummanni magaalaa Najjoo hubannoo kamirra jira jechuudhaan odeeffannoo akkasiis biraaf ga'uudhaaf gara magaalaa Najjoo deemnee jirra. Akkuma agartan magaalaa Najjoo keessatti haalli weerara dhibee koronaan wal qabatee namoonni bituuf gurguruu irratti argamu. Walirraa nagaa fuudhuu akkasumallee harka dhiqachuu wantoota ittisa dhibee koronaan hojjetan irratti hubannoo isaan qaban gadi bu'aadha. Kanaaf gama mootummaan illee tarkaanfii fudhatamaa jiru gadi bu'aa ta'uu hubanneerra taajjabnee jirra. Bishaan illee magaalaa Najjoo keessatti baduusaa arginee jirra. Kan amma dudduuba kootti argitan gabaadha. Akkuma durii caalaatti hawaasni bakka tokkotti walitti qabamee qaba. Kanaaf immoo haala salphaa ta'een dhibee koronaa kanaaf illee saaxilamuu danda'a inni yaadna. Immoo dhaabbanni gargaarsa qeerroo Association jedhamu uummata naannoo gargaaraa jira. Isaan wajjin turtii taasisneef hojii isaan hojjetan tokko tokko argina. Isaaniin isin daawwachiisna. Aga xumura sagantaa keenyatti nu waliin. Addunyaa ta'an jedhame hanga ammaatti hojiin hojjennee hojiin kanaan dura waan biraan hojjetamaa ture hin jiru. Hanga dhibeen koronaa biyya galeetti immoo wantoota akka baay'inariif poostoroota garaagaraa magaalaa keessatti hiineerra akkasuma feedersii garaagaraas uummataaf kaleessa irraa turre. Yamma danda'ametti immoo naannoo irrallee deemnee hubannoo tokko tokko namootaaf goggochaa irra irratti keessumaa ijoollee dargaggootaa fi hubannoo laachaa irra wantoota akkasii hojjechaa jirra. Maqaan koo Maaramaa Angaasuun jedhama. Hojii as keessatti hubannoo uumuu hojjennee turre jalqaba irratti baay'inarii fi poosteroota garaagaraati kan magaalaa keessa maxxansaa turre. Lammaffaa irratti immoo filaayersii garaagaraati kan raabsaa turre. Hawaasi keenya akkuma isin amma argaa jirtanidha. Amma isin hubatu baay'ee isin hubatu garuu nuti amma danda'ametti hubachiisuudhaaf yaalla. Hawaasi keenya wanti nu hubanneefis tokko kanaa dura nuti bakka biraarraa sababa dhufneef hubannoo kanallee fudhanne malee hawaasi miidiyaarraa fagaatee sababa tureef baay'ee hubannoo kanaa qabu. Ammallee gaafa itti tollee gara siyaasaatti qabee siin eenyu si ergee mana qorichaa kamirraa hojjettaa siin jechuutti sadarkaa deemaa jirudha hawaasi keenya hubannoo sanaa qabu. Ammallee taatu yoo hundumtuu wal duukaa kee nu hubachiisate malee hawaasi kun hubannoo isaa baay'ee gadi bu'aa hin jirredha jechuudha. Maaliif naannoo biraarraa yoo wal bira qabdee ilaalte sadarkaa harka dhiqachuu saalfachuu irrallee jira uummati keenya akka waan harka dhiqachuun isa miidhuutti harka dhiqachuullee sadarkaa saalfachuu irra jira. Hawaasi keenya gosa baay'eetu jira waan si ajaa'ibu jechuudha. Waa'ee dhibee kana haala salphaadhaan ilaalaa qoosafaatti jijjiiru gariin immoo gara siyaasaatti jijjiira. Gariin immoo waan dhukkubi kun uummata gurraacha hin qabu jedhanitti amanaa jiru. Maaliif jennaan amma mudannoo kaleessa nu mudate irraa kaasee sitti gaafa filaayerii namaaf laannu akka uummanni baruu fi hubannoo uummata argatu gaafa filaayerii sana laannu inni kaan narraa fuudhee naan dhukkubi kun nan qabu inni kaan immoo dhaaba kamtu isinitti laate buufata fayyaati immoo hospitaala immoo dhaaba kamtu isinitti laate jedhu gara kanatti deebisaa jechuudha. Qayyootu jira nana jeesu sadarkaatiin jechuudha jira kaleessuma illee yeroo waraqaa jirru keessa beekan nu arrabsifaa jira bara. Maafi nammiidhu anaan akkasuma godha waaqayyoon hin qaba kan jedhu jira. Dhukkubi kun immoo ansanaadhaan kanaadhaan wanta dhufu konfiidensii wanta ta'e nana jeesu jedhee irraa hafuudhaaf yookaan dhaadannoodhaan waan hafu miti dhukkubichi sii galee. Kanaaf iyyuu uummati keenya dirqama amma akkaataan hubannoo isaatii hamma jiru kanatti baay'ee gadi bu'aadha. Gabaa yaa'aa jira akkuma isaa duriitti wal jala taa'aa jira. Bunas akkuma durii walitti namee dhugaa jira. Bakka bashannanaa mana puulii mana jootanii bakka ittiin jedhamne bakka bashannanaa kamillee haa ta'u walitti namee ta'a mana jimaa bakka hin jiru jechuus hin danda'ama. Hubannoon amma baay'ee gadi bu'aadha. Inni kaan immoo kan hamilee guutuudhaan sarkaa fudhatu jira jechuudha. Hubannoon kun hubannoo gaariidha jabaadha jedhee hamilee kee kan jabeessu jira jechuudha. Wanneen kana fi wanneen kana fakkaatan hedduutu si mudata jechuudha. Uummanni keenya persentiin 80 hanga 90 ta'u waa'ee dhibee kanaa keer gochaa jiru jechuudha. Dhimmi kamii fayyaa dursa sababii ta'e fayyaan faaya jenneeti kan
karoorfannee kaane uummanni kamii tokko ammallee yoo argitaniitu ta'e jechuudha uummanni walirraa siqee deemaa jiru gabaan illee haala kanaan dhaabbatee jiru mana bunaa jalatti mana puulii akkasumas illee mana dhugaatii garaagaraa keessatti uummanni akka duriitti taa'ee kan inni qoosaa jiru jechuudha. Wanti kun immoo dhibeen kun immoo dhibee hamaadha sababii ta'eef waan qoosamu mini jechuudha. Fakkeenya xaaliyaanii fudhachuu dandeenya jechuudha. Xaaliyaaniin akka qoosaatti yeroo isheen dubbachaa turte amma garuu waan hamaa ishee irraan gahaa jiru amma sadarkaa lubbuun uummata isheetii baay'ee darbuurra geeraa jechuudha. Manni keenya kana hubatee tokko mana isaa jalatti illee amma danda'ametti dhiqannaa fi saamunaallee qopheeffatee kaa'achuu lammaffaa immoo iddoo garaagaraa walirraa siqanii taa'uu fi walirraa siqanii deemu akkasumas yeroo baay'ee lafa caatii qaamanitti jechuudha uummanni keenya otoo walirraa siqee taa'ee qaamni waan bareedaadha jechuudha. Kanaaf bulchiinsi magaalaas ta'e waajjirri fayyaanii magaalaa kanaallee wanta kana hubannoo uummataaf laachaa jirra jedhee yaaduun maaliif yoo siin jedhee naqama tokko beetiti spiikerii fudhatee naqa tokko uummatatti himee deebi'a malee hubannoodhaan sirriitti waan ta'an jiru jechuudha. Hundumti isaanii gahee isaanii ba'an jira. Kanan jedhu immoo abbootii qabeenyaallee magaalaa kana keessa jiran waa'ee kanaafutuu amma dandeettii isaanii walitti yaa'anii illee amma dandeettii isaanii waa godhanii gaariidha jedhee yaadaa fi eenyuun saallee waan adda hin qoone sababii ta'eef dhukkuba hamaadha waan ta'eef hundumti keenya irratti dammaqnee uummanni keenya irratti dammaqee harka mootummaa eeguu qofa osoo hin taane harka keenya keessaa jalqabaa jechuudha. Waan hundumaa akkuma nuun harka dhiqachuudhaan jalqabnu waan hundumaa nurraa jalqaba sababii ta'e seeftii ofii keenyaaf laachuu qabna jedhaan. Ibsaa magaalaa keessaa TV hordofuudhaaf illee sadarkaan ittiin ibsaa argatee TV ilaalu isaatu sadarkaa baay'ee gadi bu'aadha. Maaliif guyyaa 4-5tti guyyaa tokko guyyaa 2tti isa guyyaa 2 guutuu iftu hin taane sa'aatii 2-3 iftee baddii sadarkaa carraa oduullee argatee wanta miidhaa dhufaaru kan akka addunyaan itti daaraa taa'artu kanallee nama hubachaa hin jirre jira sigalee kanaafuu hubannoo qabachuu hin dandeenyu. Uummatamti baadiyyaa miti kanumti magaalaa hubannoo hin qabu. Kanaaf hubannoon jira dee yaadu amma danda'ametti namoonni dargaggeeyyii ta'an ammallee hubachiisuun dirqama keenya bitti ta'a. Hubannoo gahaa namni baay'ee irraa dhufee argachaa jira jettee fi humnoonni magaalaa yoo argachaa hin jiru baadiyyaa miniitee jechuudha. Uummanni magaalaa kun haala kanaan deemaa jira jechuudha. Haaluma isin argaa jirtan kanaan walirraa siquu miniiti gabaan akka isaa duriitti dhaqaara akka waan qoosa wayinatti fakkaatan fuuldura masuuqii isaaniitti qofatiti meetirii tokkoon shiboo hidhatanii achirra dhaabatteeti kanatti waa bitatu amma sadarkaa kana qofatti akka waan jabaatti fudhataniiru. Kanaaf uummanni baadiyyaa mini uummanni magaalaa kana hojiirra oolchaa hin jiru jedhee mayyaadha. Rakkinni bishaanii duriyyuu ulfaataadha. Kana uummati keenyas nutillee xinnoo keenyaa kaasnee sadarkaa uwwannee iyyuu irra geenyeerra kana namni nu dhagahaa jiru. Amma immoo keessuma erga dhukkubni kun hin dhufe jedhame immoo akkuma magaalaa keenyaatti mana 2-3 irraa bu'an natti fakkaate. Inni iyyuu carraa argame galgala sa'aatii 6 booddee dhufanii hin jedhu. Bakka hin jiru jechuuf hin danda'amu magaalaa bishaanii. Amma yoo tarka dhiqadhatti malee inni kaddafaasii hin jedhamu uummati sadarkaatti qoosu. Sababa kanadha amma kan uummata keenya akka inni qoosu godhu. Inni guddaan bishaan hin jiru kaan miti kanuma qoonqoo isaatti cobsatu bira beera. Tajaajilli bishaanii durumaa kaasee illee adda citeera. Gii koronaan dhufe immoo ittoo adda ta'e. Yeroo harka dhiqadhaa jedhanitti waan ittiin dhuganiiyyuu dhibaa jira jechuudha. Kanarratti bulchiinsi magaalaas ta'e waajjirri bishaanii magaalaas waan hojii irratti hojjechaa jiru nutti fakkaatu jechuudha. Ittoo caaleera jechuudha. Bishaanni guutummaa guutuutti hin jiru jechuudha. Safara tokko qofa keessa kan jiru. Inni iyyuu kan dhufu galgala. Sababii inni dhufuuf iyyuu sababii makalaakiyaa malee uummataaf jedhee waan dhufu hin jiru jechuudha. Raayyaa ittisa biyyaa magaalaa kana keessa jiranii isaaniif jedheeti kan bishaanni ganama gadhiifamu malee waan gadhiifamaa hin jiru jechuudha. Waan gadhiifamu hin jiru. Bishaannis hin jiru. Bishaanni geebadees tureera kanaafidha. Hojii moosaa hojjechaa jira jechuun hojjechaa hin jiru inni gaariidha. Inni hojjechaa jiru wantuma uummati keenya argaaru guyyaatti al tokko al lama spiikerii fudhatanii bahu inni isaan dubbatan immoo akkuma sagalee maan dubbachuu dhukkubicha akkasiidha koronaa irraa of eegaa achi walirraa sisiqaa dhaabadhaa jedhamee deebi'a. Hawaasi keenya immoo akkasitti waan hubatee hawaasi karaarraa goone inni kan sanallee hubachiisuudhaaf tarkaanfii fudhatame jiru. Ammatu akkasittiin hawaasa ilaaltu sagalee qofaatiin walirraa fagaadhaa jettee hawaasa kana gargar fageessuu hin dandeessu. Amma danda'ametti nama hojii hin qabne callisee karaarra yaa'uu fi namoota wanta tokko malee karaarra callisanii nama yoo karaarraa balleessite malee
hawaasa isa baadiyyaarraa dhufuuni ati karaarraa deemitiin jechuun baay'ee ulfaataadha. Maaliif ituu isa magaalaa keessaatti iddoon godhin isa baadiyyaatii dhufuuni karaarraa socho'ee gaafa jettu waan biraa fakkaata sii galee. Kanaafiyyuu dirqama isaan gahee isaanii baachaa jiru. Waajjira nageenyaallee ta'u waajjirri fayyaallee dirqama isaa baachaa jiru. Utuu dirqama isaanii baate nuti warri dargaggeessi isaan teellaan jiru immoo wanta tokko hojjechuu dandeenya. Kanaafiyyuu nuti ammayyuu kophaa keenya waa gochuun yoo isaan tarkaanfatan duukaa tarkaanfachuu. Amma danda'ametti garuu wanta nurraa eegamu nu ammayyuu taanaan itti fufna karaa waldaa keenyaa hojjechuudhaan jechuudha. Akka yaada kootiitti ofirraa jalqabaan jedhan uummanni keenya ofirraa jalqabuu qaba. Jalqabaa ofiisaaf dursa laachuu qaba. Dursa ofii keef laattee naan hawaasa keetiif laachuudha. Akka jechuun an of eeggannaan namoonni kan dirqama of eeguu qabu jechuudha. Maaliif an of hin eeggadha taanaan inni kaan of eeggachuu qaba. Tokkoffaa immoo wanti kun dhibee hamaa waan ta'eef utuu akka qoosaatti hin ilaallu ta'e waan bareedaadhaan jedhu. Wanti kun wanta dhimma lubbuuti. Dhimma lubbuu jechuun immoo dhimma ulfaataadha. Kanaafillee waldaan tokkos qobaasaa waa gochuu hin danda'u. Namooti muraasni namni 10-15 waa uumuu hin danda'u. Maaliif tokko waa si barbaachisa. Alkoolii tokko illee bittee hawaasa kanaaf harka isaatti naquuf yoo ta'e waa si barbaachisa. Dirqama nutis immoo barattoota dabala. Nama addaatu hin taane yookaan abbaa qabeenyaa tokko hin taane dhimmi lammummaa nutti dhaga'amte dhimma oromummaa dhimmi jiraachuu uummata keenyaa nutti dhaga'amte wanti nu kana hojjechaa jiru malee yookaan galii addaa arganna miti yookaan wanta nuuf kaffalamutu jira miti yookaan qaama siyaasaa kamiif jennee miti kan hojjechaa jiru. Dhimma hawaasa keenyaa qofaa irratti ishee makiisii keessa jirtu ijoolleen keenya walitti qaqqabuudhaan fiidarsii baay'inaarii ammaallee jechuudha. Qaama nu deeggaru jira osoo hin taane dargaggoota keenya ijoollee dhalattoota magaalaa kanaatti qarshii isaanii walitti buusee itti wanta kana qopheessaadha. Hawaasi keenya garuu akka waan qaami siyaasaa wayii fuudhee nutti kenneetti kan ilaalaa illee jiru isaaniif akkasumatti hadhiisnu maaliif ammoo hubannoo isaatiiti jennee dhiinna. Sanaaf namooti ammallee taanaan namoota abbootii qabeenyaallee taatan dargaggooti magaalaa keenyaallee bakka biraarra jirtan illee ta'u kan biyya keessa jiran illee dirqama lubbuu hawaasa keenyaa baraaruudhaaf waliin taanu waldaa kanallee jajjabeessinee kanarraaf osoo hin taane bor yoo darbellee aadaa wal gargaarsa guddaattiin akka humnuudhaafini dhaamsa godha barfaddaa. Kuni waan qoosaa mini dhukkubi kun dhukkuba hamaa dhukkuba nuumni warra biyya kana mitiiti biyya addunyaa kamuu jilbeenfachiisaa jirudha jechuudha. Warreen miidiyaa ilaaluu dandeenya. Miidiyaa namoonni baay'een hordofu sababii ta'eef dhukkubni kun amma hammaachaa jira. Ameerikaayyuu amma jilbeenfachiisuutti geera jechuudha. Kanaaf wanta kana utuu qoosaatti hin fudhannu ta'e wanta kanaaf dursinee olfi laannee bareedaadha. Dabalataan immoo wanti kun wanta harka namaan hojjetamee deebi'uu hin dandeenye waan ta'eef uummanni keenya tokkoof tokkotti keessumaa dargaggoonni keenya ituu ilaalanii hawaasa keenya miidhaaru. Maaliif kan wanta kana irratti hojjechuu qabu dirqama dargaggeessadha. Dargaggeessitu mana taa'aru jaarsaaf jaartiidhaan ati dhukkuba kana inni ittista jechuun baay'ee ulfaata. Hubannoo argachuuf illee nuti yoo xiqqaate bilbila keenya karaa toora feesbuukii miidiyaawwan garaagaraa dooktorota garaagaraa hordofnee wanta hubannoo argannu uummata kanaaf raabsinu taanaan hawaasi silumaa waa'ee miidiyaan beekne yoo tarkaanii kadhatte waan nyaatantu jiraasiin jedha waan ta'eef kanaaf dargaggeessi keenya amma danda'ame ofii beeka waan ta'eef irraasiqu. Dhukkubni kun immoo gurraacha diimaa adii ijoollee jaarsa jaartiin jedhu. Namoota hubannoo akkasii faallee qaban jiru. Gurraacha miidhuu anko waan sanadha ani waaqan qabaa ani maaliin jedha wanti jedhu sababa jiruuf sunillee yaada isaanii keessaa badee hawaasis akka jabaatu jedha. Kana caalaa hubannoo argatanii akka isaan irraa fagaatan miidiyoota garaagaraaf namoota jajjaboo keenyallee akka hordofanii akkasuma namooti guddaanii waldoota garaagaraa jira waldaa keenya akka jajjabeessan jenna. Nuti immoo karaa keenyaan hawaasa keenya hubachiisuudha yoomiyyuu hin rabnu wanta danda'ame goona yoo darbee dhufees immoo wanta gochuu dandeenyu qabnu maaliif lubbuu baraaruu hin dandeenyu tunni dhukkubsatiin irraa gargaaruu dandeenya malee bor erga dhukkubsatee homaa gochuuf hin dandeenyu. Eenyuyyuu gochuuf hin danda'u dooktarri mataa isaa hospitaalli homaa sii gochuu hin danda'u erga dhukkubsatee yoo baay'ate amma tokko oksijiinii sirra kaasee yaala garuu utuu lubbuun isaa hin badin namni tokko reeffi isaa manaa isaa hin bahin dirqama amma of eeguu qaba harka isaa dhiqachuu qaba walirraa fagaachuu qaba gabaatti illee ta'u guyyaa gabaan hin jirre guyyaa muraasa deemee fayyadamuu qaban jedhaanii dargaggoonni illee mana caatii mana puulii mana jootanii bakkoota garaagaraa bakka walitti qabamarraa akka fagaatan jedhee dhaamsa godha barfaddaa. Kadhannaatu jabaatee bareedaadhaan jedhee. Hordoftoota daawwattoota keenya qophiin guyyaarraa waa'ee taatee magaalaa Najjoo keessatti qopheeffanne kanarraa kana fakkaataa peejii keenya saabskraayib laayik gochuun dagatinaa galatoomaa.